gaya jechuudha. Hungurgurin irraan bitiin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafatanii gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha ummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraasiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan nafxanyaa hangamillee biyya mirgi namaatiitiif biyya dimokiraatiin jiru biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu hoggoo Itoophiyaa agatee waan san haasee jedhu wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru barnoonni fayyisuus hin jiru jechu orma kana. Akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti. Somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sossoa jedhan numaani iftiisan numaani am boruu amma kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arra waan biyya keessa deemuu ila geessan kabiraa la dura lafa kaayate jechuu nuti eessarraa jira duuba katanarra hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawween keenya naboo an qawween qabu nuboo kam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu warii ni qabna wali buunee warii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Amma gaa yoo nuti har'aan kanallee duuba Oromoon hoggaa afur cinii namti gaafa illee sillaan seen bu'ee cinii namti oggunsati cinii namuu deemti amma oggulama cinii namti jechuudha tabbu'aa isaan hedduudha tuni gaafa illee sillaan seen bu'ee cinii namne guyyaa mangistuun baqateetini cinii namne arra sadaffaa jechuudha. Namni hoggusa dincini namu hoggulama cini namu jamma imaasin hoggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti dincini namu jenna duuba akkasi jaallan teenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduu hin danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate hogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanna jechuudha. Arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenye akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha qinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha kasharrii bare kadur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u. Ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee ka dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne. Tan namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraata inni bilisummaa hin qabu. Haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qabiyyoo isaatiin osoo harkuutu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamama kana daran amma gadi galotaa jechuudha. Namni tokko hogguu waa irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha. Yoo ati qalbii dhafa garsite yoo ati sodaa garsiifteet akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun
tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromootati oromoon irraa gammadde jechuun kama shukuutiin fajjeessu fajjeetii manama masun maal bani aadami maal bineensa mu namni kamii fajjeessa maana mi jadura saa usan dayga mari wotana shukuutiin mataa fedhe jad bi kan video tokko maaf dhaw amma ilmaansa akkamta namni laaluun osoo immoo inni gusa namjeesan dhaya ajjeesanii namni na haafi jechuun ara namni kubba qabuun jiru itti fajjeessa jedhu لكن ما خينا غير شقوتي ولا تهفي قديسة أنجز ما أنا بجسر الدين وقوسا سلا دور دايق قمن لكاية فدنا أجيه ثاني فدنا بدل يفجيسو أكاسيتي جا دوبا بلسمان نبرباجي بتيجي لولو